Ashamar kafuunee daawwattootaa fi kabajamtoota Leensaa Murunaa faamilii akkam jirtu nagaa keessanii haala ittiin nyaata hojjetamu ila kunoo daawwadhaa salaaxaa akkamiin hojjettu warri gola madaamee jirtan akkatti bareechaati salaaxaa kana akkatti hojjedhaa nyaadhaan isiniin jedhaatin harka jira kunoo haala kanaan hojjedhee jiraani akkuma argitan kana salaaxaa hojjechaa jira. Salaaxaa kana akka mi'aawatu argitanii abukaadoo qaba, kaarotii qaba, shunkurtii qaba, kunoo baala kana sitti naqee jira, timaatimii, shunkurtii, abukaadoo, dinnicha, wanti hin qabne hin jiru. Shunkurtii haala kanaan itti naqee jira, qimamii filfil kan jedhamu isatti naqaa. Loomii qabaachuu qaba, loomiitti naqaa. Isa booda akka wayiitti mi'aa mimmi'eessaati nyaadhaan isiniin jedha. Kan ammoo goddanyoota koo wajjiniin firfirii haala kanaan hojjedhee nyaannee jechuudha. Kunillee firfiriinsaa baay'ee tokko mi'aa haala kanaan ilaala. Firfirii baay'ee mi'aawu kana haala kanaan hojjedhee nyaannee jirra jechuudha. Daawwattoota keenya. Kunoo goddanyoota koo akkuma argitan kana waliin hojjennee nyaanne jechuudha. Bunnillee jira, firfirii hojjennee buna danfifannee akka haala kanaan dabarsine. Kan biraa immoo firfirii kana bira darbee akkuma argitan kana firfirii erga nyaannee kaanee erga finnee jechuudha. Nyaata biraallee hojjedhee jira jechuudha. Nyaata biraa immoo haala kamiin akkan hojjedhe walitti qabee walitti qabaasaa isiniif maxxansaa jechuudha. Nyaatota nan ergan Itoophiyaa galeessa hojjechaa ture. Kuni yeroon goddanyoota koo faana jiru ture. Firfirii haala kamiin akka hojjettan haala kamiin akka mi'eeffattan illee isinin agarsiisa jechuudha. Foon affeelliin immoo haala kamiin akka hojjetamu isinin agarsiisa jechuudha. Kun akkuma argitan kana haala kanaan hojjetannee nyaanna turre isinis hojjedhaa nyaadhaa of hin miidhinaa ijoolleen biyya Arabaa jirtan keessumaa of hin miidhinaatii hojjedhaatii nyaadhaan isiniin jedha. Sareen shillee saree keenya ladooyyadha akka bareedu sareen biyya namaatti akkatti kabajamti kun harkaan laattii fi ija keessa dhaabbattee nama eeddee jechuudha akkuma argitan kana. Kana fakkaata buna simmoonnaa danfifamu ilaalaan isiniin jedha. Buna bareedduu tokko buna danfifannee irratti dhugnee kaane jechuudha. Wow. Haala kanaan nyaata gaaf tokko haajaawa yookiin diggisii wayii qopheessee ture jechuudha. Viidiyoo irraanfatameen isinii gadhiisaa jira jechuudha. Viidiyoon kun irraanfatamee ture. Daawwadhaa nyaanni isaa baay'ee nama hawwataa daawwattoota keenya. Waxii dinnichaa jira, saambusaa jira, firuutii jira, akkasuma immoo shiroo tagaabinoo kana akkuma argitan kana akka mi'aawu tagaabinoon biddeen isaas argitan miti akka bareedu. Waxii misiraa duudaa jechuudha. Akkan jaalladhu toon isinitti himee kottaa nyaadhaa. Kottaa isin eegaatan jira. Salaaxaanis kunoo qophaa'e akkuma argitan kana salaaxaa salaaxaa masammaa isin agarsiise jechuudha. Wanta haaraan hin jiru salaaxuma masammaa isin agarsiisedha. Kanaaf jechuudha abukaadoo shunkurtii isa kana akkuma argitan kana salphaadha hojiin isaa jechuudha. Salaaxaa sirriitti miiccitanii hundumaa mimmiiccitanii kana kaarotii faqaffaqxanii itti gochuudha jechuudha. Wanti biraa hin jiru salphaadha jechuudha. Keessumaa baalli ishiin amma qaxaqqaxe kun baay'ee mi'oofti. Baalitti itti naqadhaa salaaxaatti jechuudha. Mi'oofti mi'eessa. Salaaxaa baay'ee mi'eessa jechuudha. Kana fakkaata. Daawwattoota keenya laayikii tuquudhaan nu jajjabeessaan isiniin jedhaa. Laayikii godhaa. Laayikii gochaa hin jirtanii laayikii nuuf tuqaa. Nyaata baay'ee bareedduu kana lammoo laala. Foon affeelliidha jechuudha.
foon affeellii akkamittiin hojjannaa ilaala. Dura bishaan danfee bishaan danfisee foon itti naqee timaatimii shunkurtii qaaraa isaa babbaqaskitanii jechuudha. Qobaatti timaatimii fi shunkurtii bilcheessitanii qoqqolaa laatanii foon bilchaate sana bishaan isaa keessaa naqxaniit itti naqxu jechuudha. Akka wayii mi'aa jechuudha. Argitan miti haalantiin hojjedhe jechuudha. Kana fakkaata. Hojiin isaatu baay'ee namatti tola. Nyaadhu dhugi nama godha. Dhadhaa itti gootu, hirdii itti gootu, qaaraa illee faana bilchaataa dhumarratti godha. Dogoggoreen itti naqee jechuudha. Dhumarratti naqaa. Qaaraan faana waan bilchaateef jechuudha. Yeroo irraa baasuudha kaatan itti naqaa jechuudha. Asitti immoo indoomii hojjannaa koottaa walumaan. Indoomiin haala kamiin hojjannaa? Kaarotii, shunkurtii, xiqil goommanii, kana kaarotiidha, xiqil goommaniidha, shunkurtiidha. Isa kana hundumaatti gootu. Qaaraa xiqqoo ishiitti gootu. Inqulaaliin xabbastu qobaatti. Indoomii qobaatti affeeltu. Isa booda kottaa nyaadhaa. Kottaatii nyaadhaa kun haala kanaan bahee jira jechuudha. Kottaa nyaannu siniin jenna daawwattoota keenya. Kottaa waliin nyaannu nyaata kana siniin jedhaa baay'ee bareeda. Nyaannu kottaa kophaa yoo nyaanne nutti hin tolu siniin jenna. Asitti immoo liixii bukaa jira. Liixii xaafii diimaa jechuudha. Xaafii diimaa kana haala kanaan isa kanallee faranjii bukeessaa jira namiti. Arginaan manni eenyu ta'e jechuudha. Kana xaafii diimaa injaaladhaa jechaa jira jechuudha. Xaafii diimaa akka vitaaminii qabu himaa jira. Xaafii diimaa nyaadhaa jedhee gorsaa jira. Asitti immoo nyaata maaliif seetanii nyaata kana shunkurtii itti naqxu. Foon bulleessitanii daaktaniit erga shunkurtiin keessan bilchaate foon itti naqxu jechuudha. Foon bullaa. Isa booda qimamii itti naqxu jechuudha. Qimamii itti naqxu. Qimamii itti naquu barbaadan qimamiin isaa bahaarat, fileefil, kaarotii fi baazellaa yookiin immoo atara itti naqxu jechuudha. Isa booda soosii yookiin salsaa itti naqxu jechuudha. Haala kanaan hojjedhaati mokkora. Isa booda qochoo keessan qobaatti affeellattu. Bishaan itti naqxu inni kun bilchaatu qochoon asitti bilchaachaa jira akkuma argitan kana kunoo. Nyaanni yaallee hin jiru yaalla nuti hunda isaa jechuudha. Akka erga qochoon bilchaate akkanatti hin caccafaqatu jechuudha. Caccafaqxaniitu qochoo dhadhaatti naqxu. Dhadhaa gabataa yookiin immoo dhadhaa soogidda qabu jechuudha. Aannan itti naqxu qochootti jechuudha. Akkasitti waliin maktu miski gootaniit. Isa booda soosii keessan qodaa qopheeffattanii kan firuumii keessa galuu danda'u keessatti naqattu soosii isaa jechuudha. Isa booda sirreessitanii qochoo irraan naqxu. Haala kanaan baay'ee bareeda jechuudha. Chiizii itti naqxu. Kunoo sa'aatii isaa eeggatee haala kanaanii bahaa jechuudha. Akka bareedu walumaan ilaallamee nyam. Biddeen itti darbinee biddeen asuma ammas agarsiiseedha waan ta'eef jechuudha. Haala kanaan hunduu qophaa'ee viidiyoo irraanfatame isinii gallakkise jechuudha. Kana fakkaataa qayisirii, qincee, salaaxaa,